Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa kafuune kabajamtoota daawwattoota Aashaan Dakadiirtu akkam jirtan nagaa jirra alhamdulillahi rabbil alamin. Daawwattoota keenya deebi'ee dhufee jira. Har'a maal qabattee dhuftee naan jettan har'a meeshaa yookaan immootu wantoota duraan hojjedhurraa wanta adda ta'e qabadhee isinii dhufee daawwattoota keenya. Innis maal yoo nuun jettane miidiyaa kanarra osuma olii gad deddeemee yuutuubii wanta adda addaa lallaalu faayoo jaalala gisee boottu argee jechuudha. Daawwattoota keenya faayoo jaalala namoonni hin beekne hin jirtanii yeroo baay'ee viidiyoo hojjetti guyyaarra viidiyoo lama viidiyoo sadii gadhiisti dubartii baay'ee xankaarraa taatedha jechuudha. Daawwattoota keenya yuutuubii kana baay'eellee namni si hojjetu osoo hin jirre kophaa isii nama guddisee 50 galcheedha jechuudha. Daawwattoota keenya faayoo jaalala jechuudha fakkeenya nama nu ta'uu danda'udha jechuudha. Daawwattoota keenya har'a garuu gisee boottu gisee argu baay'ee rifadhe jechuudha. Daawwattoota keenya akkuma nama tokkotti gara nyaattee waa'ee isiitirra dubbachuu dhufe daawwattoota keenya. Innis maal yoo jettan chaanaal yuutuubii isii 50 galchiteerti. Inni sun garuu na harkaa cufatee jettee gisee boottu arge daawwattoota keenya. Nam tokko yeroo rakkate yeroo inni miidhame yeroo arginu zim jennee bira taruun gaarii miti. Maaliif waan dandeenyeen gargaaruu qabna jechuudha daawwattoota keenya. Inni illee waan biraa godhuufii isiidhaaf yoo dadhabellee dhufee yoo video irraa hojjedhee linkii isii kaa'e nam lama nama sadii illee dhayxanii subscribe yoo gootan chaanaalii amma isiin dhufaanii jirtu kana isii gargaara jechuudha. Daawwattoota keenya koomeentii tokko farratti chaanaalii isii linkii isiniif kaa'e jechuudha. Daawwattoota keenya dhaqaatii warri kakuutu warri maatiin ta'ii maatii ta'aaf isiniin jedha. Daawwattoota keenya chaanaalii maqaa daa'ima isiitiin bante qabdi isa san maatii ta'aa fi jajjabeessa isiniin jecha wanti biraa wanti isiniin jechuu barbaade yuutuubii kana namoonni tokko tokko warri hordofu jechuudha. Warri yuutuubii fayyadamu sirriitti beeka. Warroota hordofan keessa warroonni akka hojiitti itti ilaalle laayik illee sheer illee subscribe illee warri homaa waan faayidaa qabu isin hin fakkaanne jiraachuu dandeettanii garuu namni tokko maatii ofii qabatee yeroo ofii gubee wanta sirriitti bahee miidiyaa kanarratti waa haasa'uuf wanti waa hojjetuuf faayidaa barbaacha malee zim jedheetumaan namni miidiyaa irra bahee ija namaa deebii mootu bakka jechin taane komentii wanta adda addaa takabbaluuf miti daawwattoota keenya yookaan qaldiif taphaaf miti hojii dheedhee irratti baay'ee jechuudha miidiyaa kanarratti namni. Kanaa jecha faayolleen daa'ima isii qabattee yeroo baay'ee daa'ima isii hojii rakkataa jireenya mana isii keessaa oofataa as deemtee yuutuubii kan dalagattee chaanaal isii guddistee turte garuu mootu harkaa muluu cufatoo osoo hin taane ji'a sadiif naqaxxa'ee jettee jirti. Warra argitanii jirtanii warra hin argine illee linkii kana qabadhaa dhaqaatii dhaggeeffadhaa viidiyoo isiin kaleeffarrallee gadhiiste daawwattoota keenya. Ani walumaa galtoon isin jechuu barbaadu dubartiin takka jabaattee cimtee hojjechuun dirqama hojjettee mootuyyuu yoo rakkoon tokko irra gahu hamileen isii cabuu hin qabu jechuudha. Daawwattoota keenya nummootu wal cinaa dhaabbachuu qabna. Wal beekuuf miti asumarra wal beekne malee faayillee ani gara keessatti leesii hojii haasa'ee hin qabu. Garuu mootu akkuma kiyyaa isillee nama asirraa tattaafatee waa argachuudhaaf olii gadi jedhu waan taateef natti dhagahame. Maaliif subscribe takkarraa jalqabdee gaafa 50 geettu kana qaldimatti yookaan kolfitee taphattee tumaani miti. Yeroo kee gubdee wanta hedduu dhabdee jechuudha wanta hedduu itti miidhamte. Asin geetta jechuudha chaanaalii kanaa qaniinni qal'aalimatti akkana ta'e jedhan baay'ee hamilee nama cabsa jechuudha. Baay'ee keessattuu egaa osii xixiqqoo subscribing kee eega seera guuttattee boodallee homaa miti haga seera guuttattu garuu bu'aa bahii hedduu qaba daawwattoota keenya. Kanarraallee miidhama obboleetti na bira haa dhaabbannu isiniin jennaa faayoo haa jajjabeessinu isiniin jedha daawwattoota keenya. Dhaqaatii subscribe godhaa fi share like godhaa fi haizosh jedhaanii sii jirra jedhaan Oromoo teenna. Walaa jajjabeessinu isiidhaan jedha nama kamiyyuu ka hojjechuudhaaf asirrattis bahee haa jajjabeessinu isiniin jedha daawwattoota keenya. Nuti namni keenya wal cabsuuf taaggalu malee wal jajjabeessuuf namni taaggalu hin jiru. Ka ol tattaafatuyyuu gadi nama dhawutu baay'ata jechuudha daawwattoota keenya. Hundaafuyyuu mootu jecha namaa gocha namaa osoo hin taane dalagaa keenya laaluu qabna daawwattoota keenya waan ta'an isinii dhaamu kanuma. Warroonni hojjechuu barbaatan kamuyyuu hamilee qabaadhaa hamileen dalagaa karaa akkate immoo bira haadha waan bira dhaabadhaa isiniin jedha. Warri chaanaalii qabdan an chaanaalii xiqqaa qabaa an chaanaalii guddaa qaba jechuun osoo hin taane seenatii viidiyoo hojjedhaati liinkii kaayaa fi bira dhaabadhaa isiniin jedha. Obboleetti nafaayoo anis yaaduma kana qabadhee isinii dhufee yaada kiyya warra dhageettan laayikii godhaatii wal biraan gaa isiniin jecha ana ammaan waa'ee faayoo kanumarratti xumura. Dhimma biraatiin golti deemnutti nagaan naa tura. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.